barbaachisaadha of eeggannoon barbaachisaadha Salam sinjechuun dhabuun harka siif tuuluun dhabuun naafi siifis faayidaa qaba ofirra ittisuuf dhukkuba koronaa esuma dhufte ati barana koronaa way waachiste addunyaa mara bakka namni hedduun jirurraa fagaadhu harka keessirratti dhiqadhu qulqulleeffadhu Salam kalkan kalal ku'ani Lana melantama asfalagi nauna Ejun kata basabuna Sedatin tabak lama kala kala corona Lani melantama Alama tababot asfalagi nauna Ngai kapa Iyo sana Inangga angkahena Kudakna Ake kutimate Corona Daki wala dibite Adam pakatan itaong barbaachisa Adam pakatan itaong barbaachisaadha Dangahu ya Rabbi ko Itti coronavirus sumafura Si malahin kamnu nama bira Iyesi suma abdata Ya Rabbi ko ya Waka ko ya goitako furi nusuma abdanna nusumati oflana namu amanti sati waka yokadate furmani ni dufa nama ofdagate Ramon Cairo kesa dubbiin jabdu Oromoonni Kaayiroo sheer godha dubbiin hammaattee jirti sheer godha wanna ijaan argee fi wanna dhagahee wanna nu hundinuu quba qabnu wanna ammallee namni hundi quba hin qabne walii himnaa sheer godha Oromoon Kaayiroo rabbi sinaa eegu warri galaafatamtan ammuutiyyuu mana yaalaa deemu osoo hin taane mana keessanitti galgalaaf ganamatti shunkurtii fi qullubbii mana keessaniin dhabina gurbaa kuubaa baale mana keetii baatee biddeena bitatiin biddeenni illee koronaa kaasee jira biddeenni koronaa kaasee jira kalee galgalarra kaleessarraa eegalee biddeenni Kaayiroo koronaa kaasee jira dubbii qaldiitii miti mucayyoo kaleessa galgala Dr. Asluun faa post godhaa turan ta koronaan qabamtee manarra deemtee nama gaggalaafateedhaan jedha suni dubbii qaldiitii miti dubbii dhugaatii hin dhufu anuu mana kiyyaan ba'u dheera biddeenallee dhiise eeshillee dhiise sagalee malee ammoo hin dhagamu sagaleen ammoo hin dhagamu sagaleen dhagamu hin dhagame jedha kawoo sagaleen dhagamne hin dhagamu yoo dhagame immoo hin dhagamaadha kuni waan quba qaban waan jiru walii himu wannan dhageenne kun wal dhageessisu haaliif dhibee kana martinu akkuma qaldiin laalaa jira dhiyeenya kana faa akkuma qaldii godhaa jira jechuudha ani koronaa qabame dhiise ani nama galaafadhu ree ammekse yoo qabame mana kiyya taa'a yookiin immoo mana yaalaa deema malee olii gad deeme ani qabame isinillee qabamuu qabdan jedhee isinin galaafadhu mana isinitti dhufe isinin balleessu jechuudha haaliif mana kiyya taa'eetiin rabbi kiyya kanadha waan kophaa kiyya na dhufe kophama kiyya geeffadha malee Oromoon obboleeyyan tiyya waan ani qabameen kan haa qabamtu jedhe akka micayyoo kaleessa olii gad deemee suuqii Oromoon takka nafne jechuudha suuqii Oromoo irraa waan bitatinaa suuqii Oromootti biddeena hin bitatinaa itti fayyadaminaa suuqiin Oromoo cufamuu qabdii jechuun irraa ammantan
suuqiin oromoo ta isiin hin dhaqin hin jirtu kaleessa hadha haga hadha ganamaatitti intaloon ganama kana qabamtee mana yaalaa deemte jechuudha mana yaalaa geessan haga ganama hadhaatitti mana suuqii oromoo ta jedhamtu irra deemteetiniin galaafataa oolte jechuudha lakkafaanii oolte irra deemteetiniin itti qabataa oolte nama ittiin dubbisaa oolte jechuudha intalli oromoo ta mana madaamiitii dhukkuba koronaatiin madaamiin isii qabamtee mana kophaa jiraatu jirtu isiin illee kophaa jiraatu jirtu aramni ammootiyyuu hin gala yoo ati jetteen koronaan qabamtee miti waan feeten qabame mana keessa teettee si qallabuun barbaadde jechuudha nama dhibamu nama haxxifatu aramni badhetti ofirraa ariiti nama qufa'u badhetti ofirraa fageessite oromoo aramni durumaayyuu koronaa miti intala galchite eega galte ammootiyyuu intalli tun mana keessa hin teenne jechuudha ummata isiin mana keessa waliin galtu sun akkuma beeynu oromoon biyya masrii ijoolleen baqaa biyya baqaa jirtu mana tokko keessa nama 6 nama 7 galanii jechuudha imaaraat akkarra nama 200-300 galaa jechuudha intalli tun eenyu wal qunnamtee imaaraatamirra galtee eenyuun bira deemtee namni beeku hin jiru jechuudha yoo rabbi nuti ise malee nu hundi kennaa kama galaafatamu maaliif namni liiftii takka waliif fayyadama hulaa takkaan gabbayee hulaa takkaan ol deebi'a hulaa san qabachuun dhiiftu liiftii san seenuun dhiiftu kanaafu haga dandeettanitti oromoon biyya masrii magaalaa kaayiroo jirta keessaafuu arammaadii shaaru nuuraddiin warra jirtan intalli shaaru nuuraddiin galte warri shaaru nuuraddiin galtan liiftiin fayyadaminaa miila keessaniin darajaa keessan ba'a jechuudha haga wanni ta'e ta'utti eenyu qabame eenyutu hin qabamne adda namaan galu ammaan tan haga bulii 14 booda namarra beeksisa wanni bulii 14 boodatti maal taatee kee beekamaa jechuudha kanaafu warri shaaru nuuraddiin galtan warri maadii keessa jirtan suuqa oromoo irraa fayyadamuu dhiisuu ammaan tan biddeena fayyadamuu dhiisuu ammaan tan biddeennu sun feestaalaan maramee dhufu namni biddeena san dha'u eenyu akka ta'e irraan beeytu akkamitti akka dha'u irraan beeytu kanaafu isinitti haafuu ruuza keessan bitadhaa paastaa keessan bitadhaa mokroonii keessan bitadhaa suuqa oromoo irraa fagaadhaa jechuudha suuqni oromoo ammaan tana suuqa oromoo 10 irratti 10 qabanii jiranii jechuudha ta intalli tun qabatamaan ummanni arge suuqa oromoo 10 suuqni oromoo 10 sun nama meeqatu wal qunnameeni achirraa gala suuqa sanirraa intalli akka nama waa bibbitatu kaan qabatti kaan fuuti kaan qabatti biraa baatii jechuudha ati waa bitachuu mana san dhayte qibaatii taatu wanta biraa taatu wanta san qabachuun dhiiftu natsaadha jetteetiniin takkaa osoo hin dhiqanne osoo maal hin jenne funyaan kee qabatta afaan kee qabatta mallaqa suuqa san namtichi mallaqa suuqa san harkaa qabateetiniin baakkoona keessa kaa sharafa isaan achii fuudhee sii kenna harka isaatiin fuudhee sii kenna mallaqa sanirraa sitti taruu danda'a hulaa sanirraa sitti taruu danda'a suuqa oromoo irraa fagaadha amma booda oromoon kaayiroo jirtan suuqni masriitu hedduutu jira suuqa masriitu hedduutu jira suuqni masrii sunuu qulqulluu taatii fi galaafatamtee wanni ani irraa beektu hin jiru jechuudha haga rabbiin waan kana wanta baasetti baasutti yoo dandeettan mana keessan taa'u ruuza keessan fayyadamu dhiisaa biddeen ofirraa nyaattaa waggaa meeqa guutu haa fuutiin irra ani takkaa paastaa nyaanne ani takkaa ruuza nyaanne kunoo dirqama ruuzaa fi paastaa deebi'aa jiraachuu amma booda dirqama kanaafu intalli tuni nama hedduu galaafattee jirti jechuu haga dhaga namaatitti ofii baddee namas balleessitee jechuu wanni badduun osoo mana isii teettee rabbii isii kadhatte maal isii qaba haga dhibee kana fuutee dhibee kanallee fuutee cubbuu oromoo kaan hin qabattee oromoo kaanis balleessite cubbuu ofirratti baay'iftu osoo teettee rabbii isii kadhatte maal isii qaba ani badee hiriyyaan kiyyallee haa badu ani badee obboleeyyan tiillee haa baddu jechuudha barkun kun ammotiyyuu waan hedduu rabbi birallee gaafa deemte waan ittiin itti gaafatamtu jechuudha gaafii guddaa oromoo kaayiroo jirtan akkuma duraanii jireenyi kenna namni mana isaa taa'aan jiru olumaa gad deema
mana shiishaa dhaabachuu haa dhabu malee manni shiishaa haa cufamuu malee namuutu oluma gayyaa'u jira jechuudha ka mana isaa taa'aa jiru hin jiru ka dukkaana gurguruu dhiise hin jiru inumayyuu harka qullaa teetii jechuudha warri dukkaana gurguru harka qullaa waa funyaanitti ni hidhattu waa harkatti hin kaa'attu harka qullaa ofirraa teetii jechuudha harka qullaa waan barbaadde fuudhanii sii kennanii jechuudha eenyu walii wal qullama namni tichaadha suuqe gurguru kun nama meeqat tajaajilaa oola guyyaadhaa kan nama meeqattu isa bira dhufee oola namni kun hundi nagaa qaba seetuma kaanis harkaa salaama fuudhuu baatu rabbi haa beeku hedduutu jira amma kun ulaati jetana dura suuqa 4tu jira suuqni arfanu waan takka funyaan irraan qabdu waan takka afaan irraan qabdu waan takka harka irraan qabdu achi jalatti wal geettee tataa'u jirti kun oromoo wanni isiin waa sodaa kama beeyti rabbi ummanni rabbi mana rabbi bakka badii feeteetti dalaytu ka rabbi itti si dhiisu itti qulqullooytu ka beeyti rabbii cufamte mee yooma ruuhii isaa tana dhiisee mee mallayni ji'a kana keessa argatu bara rakkoo kana keessa argatu maal isaa gooti yoo cufatee taa'ee mana isaa isumaafuu mee maal fayyada hin nyaadhaaf hin nyaadhuu isaatu hin beeku hadha osoo mallayni ka waa namaa gootu taate addunyama mallaqa guguddaa qabu warra faafrikaa guguddaa qabu warra yeroo takkatti biliyeena meeq argatu cufateetiin nagaha yaa rabbi waan kana jala na baase jedhee taa'aa jira jechuudha hadha oromoon suuqii birrii 2 karameellaa fi maastikaa gurgurattu birrii 10 biddeena gurgurattu yoo cufatteetti mana ofii teetti maal isii qaba haga naggaadee vaayirasii kanaa taatu hadha warri amma suuqa gurguraa jirutu ni naggaadee vaayirasiiti malee naggaadee daldala yookiin ammootiyyuu waa gurgurattee waa fayyadamtuu miti jechuudha wanni isiin nagadaa jirtu wanni isiin dalagaa jirtu vaayirasii oromoo irraa oromootti dabarsaa jirti jechuudha bulutosii taateetiin kanaafuu suuqa oromoo irraa fagaadhaa isinitti haafu biddeen eeshii keessan bitadha eeshii teessan wayita bitattanii galtan oo'isuu dandeetta ibiddara gubbaa keettee gubuu dandeetta harkaan haa qabatu waan fedheen haa qabatu ibidda gubbaa keettee oo'ifta bade vaayirasii sun irraa hin nyaatta ofirraa jechuudha biddeen ammoo akkam gootame inni oo'ifta oo'isuu dandeetta oo'isuu dandeetta namni sun namni biddeena san dhawu harka dhiqata moo hin dhiqatuu beeyta bar dura lubbuu teena tanattu wanti hin qabne malee namni sun biddeena kan akkamitti akka dalagu irraan beeynu jechuudha waan bakka biraatti dalagamee dhufe ati nyaachuu harka dhiqatee dhiqatuu baate waan fedhe dalagee ati ima nyaattaa jechuudha nasiib jetteetuma nyaatta ruuhii teetana gaqqabdeetuma nyaataa jirta malee wanni bakka san dhaabbattee qulqullina qabaaf qulqullina hin qabu isaa irraa beeytu hin jiru jechuudha kanaafuu intalli nu galaafattee jirti rabbi nurraa haa qabu haga dandeettanitti irraa fagaadha suuqii oromoo irraa haga dandeettanitti mana keessan walitti hin dhufina hulaa teessan barrii teessan qofayyuu qulqulleessa keemikaala itti naqaa qulqulleessa barrii teessan ta'ala hin qabataaf namni kun ati mana keessa teetta ala kanaan waan inni dalagu hin beektu jechuudha namni walii nahuu dhiisee jira warii rifatuu dhiisee jira jechuudha badii hagana geettu badii chaayinaan duraan wayita viidiyoon agarru liiftii keessa deemtee itti tuufaa liiftii suuparmaarkeeta keessa deemtee tuftoodhaan wanna suuparmaarkeeta keessa jiru balleessaa kun illeen haa qabamu jettee dalagaa turte san hadhaan tana kun oromoolleen kana dalagdi jechuudha ilmi oromoollee kana dalagaa jechuudha obboleessi kiyya na biraan nafini ammallee oromoo kaayiroo jirtan hin beeytan mana yaalaa biyya kanaa hin beeytan mataan si dhukkubee mana yaalaa dhayxee wate hin fayyitu achumaan duutu waan si godhan hin beekon si marfee si waraananii maal si godhanii rabbi haa beeku mataan si dhukkubee mana yaalaa deemnan biyya tanatti du'u carraan kee waan biraan qabdu kama fayyuu dandeettu kan ijoollee oromoo nama 3 ijoollee arsii dhibamtee mana yaalaa hospitaala rayyaan ka jedhamu dhayxee ijoollee sun hadha bakka jirtu hin beekamu jechuudha
ijoolleen nama sadii tokkottu dhukkubee mana yaalaa geessan hospitaala Rayyaan taa'aa jedhaniini poolisa bilbilanii poolisni gizee san kaateenaatti keettee dabarteen jedhan hagadhaatitti eessa akka jarri jirtu hin beekamu jechuudha koronaan qabamtee waan biraatiin qabamtee gurbaan waan biraa dhibamee fi koronaa kanaan qabame hin beeku mana yaalaa dhaqe wayita mana yaalaa dhaqu poolisa bilbilanii fuudhanii dabaraniini jechuudha eessa akka inni geeffamu eessa akka jarri jirtu maalirra akka jarri jirtu hin beekamu jechuudha kanaafuu bilbila qayi masqaliin laxxafaa jirtu bilbila qayi masqaliin isinii himaa jirtu qabadhaa qufaadhaaf iyo koronaa miti bilbila qayi masqalii 500 irra dawwaltanii jechuudha namni dhibee kanaan shakkamte yoo jiraatte namni dhibee kanaan qabamte yoo jiraatte mana yaalaa masrii hin dhaqin mana yaalaa masrii hin dhaqin si dabarsanii jechuudha fayyuu dandeetta dhibee kanarraa nama meeqa fayyee jira dhibeen kun qufa akkuma qufaatti sin ajjeesu yoo dhibee biraa jalaan qabaanne sin ajjeesu jedhanii doktoroonni sitti maa jiran ati qufa hubaadhullee haga wanni kun waan ta'e ta'utti loomiidhaa fi zanjabiilaa qullubbii adii absuudaa daa'ima kee manaan dhabiin ganama tumiitii walitti danfisi nyaadhu dhugi manuma yaalaatuun dhaqin yoo dubbiin sitti hammaatte 500 irratti dawwali 500 irratti dawwali qayi masqalii deemi qayi masqalii hospitaala masrii dhaqxee qayi masqalii si fuudhuu hin dandeettu sitti ittiin kennitu masriin hin beeytanii jechuudha hundi keessan waan biyya tana keessatti dalagamu hin beeytanii jechuudha mana yaalaa biyya tanaa hin beeytanii jechuudha meeqa kamtu jira kana gahaa miila isaatiin mana yaalaa dhaqee gaafa guyyaa lammataa yoo ati itti deebitu hin dubbatu waan godhan hin beeku hafuura keessaan agartu hin naasa'u ijaan banatu kama nagahaa miila isaatiin mana yaalaa dhaqee jechuudha ani akkam akka jarri gootu hin beeku rabbi haa beeku kanaafuu yeroo ammaa kana keessatti ka duraa yeroo ammaa kana keessatti mana yaalaa masrii hin deemina mana yaalaa masrii hin dhaqina dhibee kanaan shakkamte taanaan 500 irratti dawwaladhu 500 irratti dawwaladhu qayi masqalii yeroo san dhuftee si yaaltii jechuu siif qophaa'ee jira baqataadhaaf qayi masqalittu yaala godhaaf kanaafuu oromoo biyya masrii jirtan of eegaa taani rabbi nu haa eegu obboleettii teenna ta waan kana dalayde ijoolleen isii waliin galtu ka isii beekan gabbahanii viidiyoodhaan dubbataa jiranii jechuudha dubbiin tun dubbii sobaatii miti intala jimmaati ijoolleen jimmaa ta isii waliin galtu ta isii beekan gabbahanii suuqii oromoo hunda isii hin cufsiifnaa jechaa jiran nurraa haa cufamtu suuqiin oromoo nurraa haa cufamtu maaliif nu araba nyaachifnu jechaadhaaf mallaqa kenna oromoon irraa haa fayyadamtu jechaadhaaf oromoo irraa waa fayyadamaa jirra jechuudha ambattiin bahiniidhaaf oromoon haa guddattu jennee oromoo irraa wanna oromoon qabdu hunda irraa fayyadamaa jirra malee araba irraa fayyadamaa jiru hadda arabni takka silaa qabamte badii hagana gahu kanan dalaydu jechuudha arabni takka silaa qabamte anillee qabame kuunillee haa qabamu jettee waan hagana gahu hin dalaydu jechuudha kan ammootiyyu gara jabeenya intalli qabdu an hin beeku dubartiin garaan jabaatu rabbi si haa fayyisu hundaafu akka isiitiif miti akka rabbiitiif rabbi si haa fayyisu of eega mana keessan namni isinitti hin dhufin mana namaan deemina taa ofirra wanni ati bitachuu qabdu waan mana kee keessatti ibiddaan gubdee ofii keetii daffiftee nyaattu godhi wanna ija keetiin agartu wanna ija keetiin ibiddaan daffiftu ibiddarra dalaytu fayyadamuu qabdaa jechuudha kanaafuu suuqii oromoo irraa fagaadhaa itti aansuun torbee dhufu keessa masriin sat jechuutti wanna bitattan bitadhaa mana galfadhaa haga torbee dhufuutitti bulii 14f namni takka mana isaa irraa gadi hin ba'u akka biyya chaayinaa san godhu deeman nama takka kararratti yoo argan
tarkaaffii badaa sirra fudhatan. Ummanni kun ofiifuu waliin rifatu. Ofiiyyuu wanna wal godhan hin beekan. Seera biyya kana haga jabaatu hin beekan. Warri hin beekne ammoo baradha. Seerri biyya kanaa mana hidhaa seennaan as deebiin hin jiru. Tana buuteen jaartii Haji Kamaal. Mana yaalaa biyya kanaa dhaynaan as deebuun hin jiru fayyee deebi'aan kijiba. Tana buuteen jaartii Haji Kamaal achumaa si baafachiisanii jechuudha. Seera biyya kanaatii fi mana yaalaa biyya kanaati badaan hirrirraa isiin qabne jechuudha. Kanaafuu torbaan dhufu keessa masriin cufamuuf deemti guutuun isiin maaliif dhibee kana hin soban malee kanaa ol deemee jira. Hedduu babal'atee jira. Akka namni tokko olii gadi hin baane gochuu deemaa jiranii jechuudha. Gabaan takka hin jirtu, suuqiin takka hin jirtu, dukkaanni takka hin jirtu. Cufamuuf deemti torbee dhufu keessa jechuudha. Wanna bitattan bitadhaa mana kaadhaa haga bulii 14tiif jara jiranii sanii ol ta'uu danda'a, sanii gad ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu baqattoonni dafaatii waan mana kiraa keessanillee qopheeffadhaa, waan manatti nyaatanillee qopheeffadhaa, waan isin barbaachisu mana keessan kaadhaa. Baqataan abbaan qabu osoo abbaa qabaanne yeroo kanatti silaa mana kiraa nun gaafatan. Yeroo kanatti silaa waan nyaataa ka dalagaa hin qabne mana waan nyaataa nuuf fidanii jechuudha. Kanaafuu haga dandeettanitti ka qabu walirraa liqeeffadhu. Kan qabne ammoo tiyyuu ka qabu gargaari. Mana ofii mana keetti deebisii taa'i. Waliin taa'i. Kanuma isinii dhaama obboleeyyan teenna keessaafuu warri safara Shaarun Nuuraddiin jirtan. Warri Shaarun Nuuraddiin jirtan baddanii jirtan jechuudha. Baddanii jirtan liiftiidhaan hin deemina miila keessaniin darajaa baha. Warri 13 14 galtan ammoo tiyyuu rabbi rahmata isinii haa godhu. Gooka achumarraa gabbuu dhabu. Warri 10 ol galtan warri 8 7 ol galtan achirraayyuu gad hin bu'ina. Takka ammoo tiyyuu hin duutu miila keetiin darajaadhaan bu'i darajaadhaan deebi. Iyyaabatiin liiftii. Maalitti beeynama intalli sun fooqii kanarra yoo galtee liiftii tana balleessitee bira deemte. Masrii qofaa miti bakka hunda of eega. Of eega. Biyyi hundi of eega. Bakka baqataan Oromoo jiru hundi of eegi. Oromoon teena tun garaa laafti. Dhiyoo matana dheengaddu matana nutu ani nama waa dubbadhu kun hiriyoonni teena bakka takka turre jechuudha mana tokko keessa turre. Oromoon sodaa dhiifte garuu maaliif akka sodaa dhiifte hin beeku. Wanni rabbumaan nama ergaa. Manuma keenya teennee rabbiin ofirraa haa kadhannu jechuudha. Of eegaa isiniin jedha. Baqattoonni Kaayiroo qaldii dhiisaa, qaldiin haa dhaabbatu amma. Taphni haa dhaabbatu mana keessanii gadi hin bahina. Mana keessan ta'a wanna bitattan bitadhaa manatti. Suuqiin Oromoo irraa fagaadha waan isinii dhaamu. Suuqiin Oromoo hundi sii galaafatamteerti. Suuqii Oromoo biyya tana jirtu hin beekan. Ta'uuntuu wal bira jirti jechuudha akka nama wal marku. Asii baanaan suuqii Oromoo seenta asii baanaan suuqii Oromoo seenta. Kanaafuu intalli tuni kaleessa waan kana jammarte haga bulii 14titti nama meeqattu wal galaafachuu danda'a. Natsama kana deema. Kama mataan hin dhukkubne kama hin qufaane. Kama dhibee takka inni manne kana deemaa jechuudha. Ofii garuu vaayirasiin qaama isaa keessa jira. Isarra jiraa jechuudha. Ati natsaadha jettee waliin deetta waliin galta yookiin wasi bira dhufa yookiin si wajjin waa nyaatee si wajjin dhugee deema. Bulii 14 booda nama kanarratti beetaa jechuudha. Kanaafuu intalli tun kaleessa waan kana eegalte erga isiin dhufte yookiin guyyaa 3 yookiin guyyaa 2 dura nagaa qabdi maadiin. Araballee haa taatu Oromollee haa taatu safara maadii jedhamutti nama dhibee koronaan qabame hin dhageenye jechuudha hin jiru hin geenne safara kan amma ammootiyyuu tabalaashee jira jechuudha amma ammootiyyuu badee jira jechuudha amma wal gahee jira jechuudha seenee jira jechuudha kanaafuu of eegaa rabbi sinaa eeguu durbi teenna tamana madaamii jirtan durbi teenna tamana madaamii jirtan as durallee isiniin dubbanne meeshaa alarraa dhufu harka keessanitti wanti kaadhaa
gwaantii kaadhaa gwaantiidhaan meeshaa san fuudhaa dhiqaatii qopheessaa lafa kaadhaa osoo hin dhiine yoo mana keessa kakeettu taate dagattee yookiin meeshaan kunniin uummata kan qabu jetteetiin meeshaa san qabattee kaate funyaan keetiif afaan keetiin qabachuu dandeetta harka san wanna meeshaa san gubbaa jiru hin beektu shamarran ta'e tamana madaamii jirtan rabbi sinaa eegu isinilleen haga dandeettaniin meeshaa alarraa arabni bittee dhuftu wanta alaa dhufu ka arabni fiddee dhuftu dhiqaatii qopheessaa lafa kaadhaa booda akka hin daganne yeroo jarri osseessiftu sanitti dhiqaa harka keessanis dhiqadhaa achumaan walitti himaa wal yaadachiisa walitti himaa walii bilbilaa calliftaniituma nama namatina tuun taani bilbiltee bar ebaluun kun kaakkanaa dhiisiti wanna madaamiin kee fiddee dhufte dhiiqii jedhi wal yaadachiise obboleettii ta'e aanjaa isiiti jettee ittiin dhiisin yaada isiiti jettee ittiin dhiisin kanaafuu warri ammootiyyuu dhibee kanaan qabamte kanamatti argu rabbi malee namaa miti amma mucayyoo kaleessa waan kana dalayde rabbitti itti erge malee namaa miti rabbi na erge jettee yoo rabbi ofii kadhatte maal qaba akka waan nama gumaa baafataa jiru akka waan nama illikii baafataa jiru haga anillee qabame oromoon tuun illee haa qabamtu jettee yaaddu mee maali sammuu akkamii qabdi mee yaada akkamii qabattee deemti badiina hagana geette maali mee gara jabeenni hagana gahe maali qabamteeti obboleeyyantii ani qabamee jira akkaataa itti qabamte san obboleeyyan isii tamana madaamii keessa jirtu tamana arabaa dalaytu yoo itti himtee akka isiin of eegdu goote maal qaba mee kayrii dalagattee yoo deemte maal qaba takkaan fayyiti takkaan lixi ta'a takka dhibee kanarraa fayyiti takka ammootiyyuu dhibee kanaan duuti ta'a yoo kayrii dalagattee gara rabbii deemte maal qaba namni koronaan qabe takkaa fayyu takka du'u jidduu lamaan jira yoo kayrii dalagatee gara rabbii deeme maal qaba yeroo kanatti nama Azraa'il qabeen takka namni koronaan qabame nama du'a afaan jiru jechuudha namni du'a afaan jiru ammootiyyuu waan rabbii haasaa malee waa'ee jiruu naasuu jechuudha waa'ee bor deebi'ee jiraadhaa naasuu jechuudha yoo rabbiin bira deeme maal ta'aa eddala yaada malee kayrii yaada malee badii isaa ta duraan dalage san yaadatee boohee yaa rabbii kiyya naa dhiisi jedha malee haga haftee badii ofirratti hin dalagu jechuudha obboleettiin ta'e nama badii ofirratti dalayte maal qabamee obboleeyyan tiyya tamana dalagaa jirtan meeshaa intaloon fiddee harkaan qabadhee yookiin funyaan kiyyaan qabadhee kanarraa na qabe takka ammootiyyuu intalo wajjiin gadi bahee achi dhibeen kun na qabate takka ammoo intalootanattu gabbahee dhibee kana nutti fideettee yoo obboleeyyan isii tamana madaamii keessa jirtu barsiifte maal isii qaba kayrii isii garuu ka itti mul'ate waan biraati jechuudha isii ka itti mul'ate waan biraati kanaafuu rabbi nu hatiisuu baqataa kaayiroo jirtan tokkummaadhaan afaan tokkoon sagalee takkaan dhibee koronaa kan ofirraa ittifnu waliigalteedhaan dhibee koronaa kan ofirraa haa deebifnu jechuudha baqataan kaayiroo humna qabda duraan illee wal dhageettaa waliigaltaa ammallee wal dhagahii ka dhibamee mana kee jiru manuma keetitti yaali yoo inni ammootiyyuu yaala mana keessaati humna mana yaala mana keessaati ol ta'e 500 irra dawwalii qay masqaliin dhuftee sirraa fuutu jechuudha sila salimu maruzo biyya kana jiraate isuma qabaate isa kamana keessan ta'e abboo baga rabbi jalaa si baase safara mana ati galtuu sani jedhanii kun intalli amma waan kanaan qabamtee tun olii gad deemtee nu galaafataa jirtu bakki ati teetti kayriin qabduuti salphata imaaraati gubbaa galturra galteedhaan intalli amma kun koronaan qabamtee oromoo balleessaa jirtu kanaafuu akkasii jechuu
bakka jirtanitti rabbi sinaa eeguu ammootiyyuu yeroo ammaa kanatti mana yaalaan deemin yoo mataan si dhukkube yoo wanna feeti taate manuma yaalaa arabaa hin deemin manuma yaalaa biyya masrii hin dhaqin gurbaa tokkicha kam dhibamee mana yaalaa geessan duuka ijoolleen nama lamaa dhayxee mana yaalaa dhaynaan achitti poolisitti yaamanii kaateena harka kaanii fuudhanii dabaranii eessa akka jarre dhayxe rabbi haa beeku ajjeesanii takka dhibee kanaan qabamte dhibee kanaan hin qabamne rabbi haa beeku jechuudha biyyi tun ammootiyyuu dalagaan isii dalagaa baddu biyya waan garaa keessa jiru namarraa baafatuuf nama natsaa nama lubbuun jiru nama bor fayyuu danda'u nama yoo kiniinii takka itti kennite fayyuu danda'u marfee waraantee dabarsiti jechuudha meeshaa garaa keessaa qofa fudhachuuf tuni biyyi keeriin qabdu mana yaalaan deemina yeroo ammaa kana fa'a sababa argatte masriin sababa argattee jirti sababa itti meeshaa garaa keessaa si keessa guurattu koronaan qabame jettee sitti bilbilti poolisiin fuudhee sin dabara si geessitee qaltee si keessaa fudhattee si darbiti jechuu badetti qabamtee biddeena bitatiin intalaa siifan mana biddeena irraa fagaadha suuqii oromoo irraa fagaadha intalli akka jedhanitti qibaatii waan dubarri fayyadamtu kana takka nan bifneedha taan fuutee ilaalti mana madaamiitii dhufte gazzaba qabdi naggaadeen biyya kana ammootiyyuu durba mana madaamiitii dhufte fuula laaltee beeyti itti kolfiti waliin waan feete taati kaan itti gabbuufti isiin ammootiyyuu hundaa waliin geettee jirti jechuudha siigalee dubbiin guyyaa ajaazaati jiini kun amma hadhi meeqa hadhi takka moo lama hadhi takka hami guyyaa 26 irraa guyyaa 27 irraa guyyaa ijaazaa biyya kaayirooti jechuudha suuqiin oromoo biyya kaayiroo jirtu guyyaa arfii kana guyyaa 5 kana ka isiin dalagattu intalli carraa argattee kana keessa waliin geetti kun oromoo carraa guyyaa ijaazaa guyyaa arfii kana fayyadamteetini shittoo fuutee laalti shittoon kun hin taaneef waan hidhiddi battan fuutee laalti wanni hidhiddi battan kun hin taaneef wanni keessarree isaaban qabuti wanni isin suuq irraa bitattan dhageettani wanni isin suuqii oromoo irraa bitattan isaaban qabu jechuudha suuqiin oromoo homa dubartii wali guurtee birateetti dhiirri suuqii oromoo irraa yoo biddeena bitate malee yoo maal maqaan isii shiroo bitate barbaree bitateen alatti waan biraa wanni suuqii oromoo irraa bitatu hin jiru yoo hixaana bitateen alatti suuqiin oromoo biyya masrii kabanamteef waan dubartiif jechuudha guyyaa arfii isiin ijaazaa baate deemanii bakka biraatti fidanii dhufaniif waan hidhi battuu fi waan ija dibattuu fi waan funyaan dibattuu fi waan fuula isii dibattu kana hunduu guutuu fidanii dhufanii jechuudha qopheessanii eeganiin irraa haxaanii dhuftee kana fuutee kaan fuutee biraa deemti kanaafuu of eeggadhaa rabbi sinaa eegu dubbiin jabaatte jechuudha oromoo masrii jirta rabbi sinaa eeguuti suuqa jaafitti maaliin dalagaan jirtu baran suuqa jaafi maaliin yoo kiyya abaarsa durba biyya arabaa bakka biraa jirtu sanatti itti bu'ee na fakkaatete durbi biyya arabaa jirtanillee nun abaarina durbi biyya biraa jirtanillee oromoo masrii hin abaarina ijoollee masrii jettanii hin abaarina abaarsa keessantu kun intala badduu nutti fidde intala gara jabeenya qabdu abiyyi ahmadin garaagarummaan qabdu intalli tun baqa lubbuu nama meeqaa ajjeefte intalli tun lubbuu nama meeqaa galaafatte jechuudha akkasii jabaadhaa rabbi sinaa eegu nagaa keessa jiraadha guyyaa gaarii mana keessanitti ammoo shunkurtii timaatima qullubbii loomii zanjabiila habsuudaa gurraacha hin dhabin mana keeti daa'ima bitadhu mana kee kaadhu
miseejii kijibaa kanallee nurraa isa miseejii kijibaa ani si jaaladha maali jettee jala gaddeemtee guyyaa kijibaa tettee mudii nurra qabattu kan nurraa dhiis guyyaa kijibaa keessan nurraa dhiis guyyaan dhugaa man jir wanna baddu malee waan biraan daraydan nan jaalatinillee nattillee erginillee miseejii akkana balage anna jaalatte gubbarra laaleetiniin akkatti onneen yatimaati mana baafti isin ammooti iyyuu wayita gaddeemanii jala gasiqanii deeman ammooti iyyuu nama rifachiiftan nama gaggabsitan maal jechuu kijiba akkana kan duraa isa kijiba guddaa hin taphatina nutti shamarran ta'en nutti hin taphatina carraa kan argattanii nutti hin taphatina ijoollee jimmaati intalli ijoollee jimmaati saalfanne amma wallahi ijoollee jimmaa ijoollee arsii jechuu saalfannee jira oromoodha intalli oromoo keessaa oromoo jimmaati intalli ta waan kanaan qabamtee waan kana dalayte ijoolleen jimmaa ta isii beekan gabbahanii dubbataa jiran suuqiin mubaarak musammaa cufaadhaan tanam suuqiin mubaarak musammaa saamsamtee jirti hin banamne jechuu isarraa jammarte ta hin beekamu jechuu kanaafuu oromoon biyya masrii jirtan suuqii oromoo irraa fagaadhaa ammootiyyuu koominiitiilleen oromoo biyya masrii keessa jirtan silaa bu'aa nuu buusaan jirtan bu'aa takkan qabdan maqaa fachitee deettan suuqii oromoo tan akka masrii nurraa cuftu godha suuqii oromoo tan masrii tana nurraa cufsiisa nurraa cufamtu jechuu biddeenaa fi jinni achitti wali qabdeetiin nu galaafataa jirti jechuu kanuma rabbi sina eegu jabaadha siraaj sabaa ganda keessaan san illee ga'uunni oltu intalli of eega gandi guddaan gandi isiin waliin geette shaarottuutta irraa haga shaarunuura diinii jechuu suuqii shaarottuuttaa jirtuu fi suuqii shaarunuura diin jirtu hunda waliin geette jirti intalli mana madaamiti qabamtee dhufte ka qabamtee dhufte haga ganama hadhaatitti suuqii oromoo irra deemtee ittiin lakkafaa jirte jechuu dhibee kana nama oromoo kararra deemtee giddiidhaan salaama fuudhaa turte kaleessa akkasii rabbi nu hatiisu jabaadha guyyaa gaarii